Jar'aan baay'ee itti gammadeera. Bara baay'ee boodanarraa lafa irreechaatti argamee ulfeessee kanaaf immoo gammachuu guddaatti argannee baay'ee gammanneerraa fayyaa ta'a. Ayyaanni har'aa kun yeroo Oromoon bilisummaatti argate yeroo Oromoon gabaatee bokkuu isaa ol qabatee akka barbaade dubbatee akka barbaade haasa'ee waa'ee biyya isaatii waa'ee ofii isaatii ofitti amanee nutti jiraachuu jalqabe sababii ta'eef ogeessoo gammachiisa. Oromoodhaaf nagaa fi fayyaa bilisummaa ofii kenneef. Ayyaanni irreechaa aadaa Oromoo keessaa isa guddaadha. Ammoo bara kana immoo aadaa qabdu biyya keenya keessatti saba Oromoo baay'ee gammadaa jiru. Yeroo isaa keessa wanti ta'eedhaa fi warra danda'u dhufanis baay'ee gammadaa jiru. Baay'ee gammadaa. Tole fayyaa ta'a. I'm happy to be here to celebrate Oromo's Thanksgiving, Aricha, and today there's a lot of people here, and I'm really happy to be here to celebrate the tradition that is going on here, Oromo Thanksgiving.
gafta koya Ismanu bato Gado ko si au Ufanak man tono Unana nasipa Sasana me Jira Sembunema anifole Osida lopo barbero Ufama de chipa pesu Chukiano si arquero Si arquera Yitri tu pega Si arquera Araro creo que tu come Ahora la kitna damase Nadamase Jamuna virana kitase Shumbe Madama kosi yoy Oh mal kaba oto Ogara patan Madama kosi yako Madama kosi yako Sana kirana sway Kosi yako Chinalu rana sway Kosi yako Gadam siti shoy Uluna nae Gadam siti shoy Uluna nae Jana lage kisse Ame lage Jana lage dipne Ame lage Robata kunjan layu Mikil kumbuna Robata kunjan layu Mikil kumbuna Rabu mata kiseka Kia fekana Rabu mata kiseka Kia fekana Sembunema anifole Chokur sina yoko margera Ufama de chipa pesu Chukiano si argera Yitri tu beka Karado kriki tu kape Kada na kitna damase Jambuna virana kitate Shome Sila sinar kami tika mato Sila sinar kami tika Kita nama edam mato Wabena na upo tika pula to Wabena na upo tika Sila sakul bakula to Sila sinar kami tika mato Isan si aga kami tika Kita nama edam mato Wabena na upo tika pula to Wabena na upo tika Sembunema anifole Chokur si bello o margera Ufama de chipa pesu Chukiano si argera Yitri tu beka Karano kriki tu kape Kada na kitna damase Jambuna virana kitate Sembunema anifole Chokur si bello o margera Kananas foto ke Richa barana ma tara gode ma tadde gode Rich barana wanti adda godu tokkoffa faranji oromo ti dabalanne afaan oromo barata Richard nama maqaansa lammaffaa immoo haala jijjiirama biyyaatu waan haaraa godha inni illee maqaasaa isinitti hima irreechi baranaa irreecha ayyaana qabeessa irreecha gaafatti mirgi keenya biyya xiqqoo ishee mataa ol qabachaa jiranii guyyaatti sabi keenya walitti dhufee ayyaana kana kabajatu aadaa keenya duudhaa keenya hambaa keenya waan ta'eef irreechi
Oromoon hundinuu kan Minnesota keessa jiru waliin bahee kabajaa waggaa waggaan akkasuma kabajnaa waggaa kanallee akkasuma amma xiqqoo ishee qorre kanaaf wayyaa ofirra nannee deemna. Cabbiin dhufa cabbiin amma baatii kana booda cabbiin bu'aa. Richard illee immoo waan tokko isiniin jedha nagaa isin gaafata akkam jirtu fayyaadhaa jedha jedhiin Richard. Hey, kalko Richard, ani irreecha tokkoffaa jira fi irreecha jilata. Kanuma attam jedhiin nagaa gaafadhu. Nagaa akkam jirtu fayyaa irreecha bareedaa baadhee galatoomii kanuma gaa ayyee. Waa ayyaana kanaa akkamaa yaadde? Ayyaanni kun ayyaana gammachuu qabu. Gammachuun kun immoo dhibbaa dhibba ta'uu baatu dhibbaa dhibbaaf karaa bane. Kanaaf isaaf yabbaa ciratee isa guutuu ragaa akkaataan nuti itti barana ayyaaneffanne garuu ayyaana yaada gaarii fi yaada qulqulluu qabu fi ayyaana walitti deebi'uutiin ayyaaneffanne. Akkuma akka Dr. jedhe ayyaanni baranaa kun irreecha alaaf keessatti biyya keessaaf biyya alaattis bakka Oromoon hundumatti ayyaaneffataa turre. Inni baranaa kun garuu hafuura addaatiin ayyaaneffamaa jira biyya keessattis torban darbee biyya alaatti immoo bakka hawaasa Oromoo jiru Awurooppaa, Ameerikaa, Awustiraaliyaattis bifuma kanaan itti fufee jira. Kanaaf yeroo kamiyyuu caalaa ayyaana milkoominaatti selebireet gochaa jirudha. Milkoomina kana immoo gara fuulduraatti caalaatti dhibbaa dhibbatti milkeessuu fi egaa nurraa eegama carraan kun banameera. Carraa kana qabachuun carraa kanatti fayyadamuun kan keenya kan Oromooti. Kanaaf ayyaanni kun ayyaana addaati barana.